yeroo nuti reefu mana barumsaa sadarkaa elementariitti sadarkaa iskuulitti immoo jirru waan kun abbootii keenya haadha abbaa bolowwan keenya irraa qormaata gaatu irra nurra kallattiidhaan anumarra kan gaatu dha. Kanarraa kan kee qabsoon sun kan jalqabe achumatti. Qabsoon tajaajila afaaniin tajaajila kennu kan jalqabe achumatti. Qeema sana keessatti. Qe'ee sana keessaayyuu manatti jalqabe. Manuma daa'ima bolowwan irraa ollaa irraati jechuudha. Kanaaf waa'ee amantaa saamu waa'een ortodoksiin kan keenya miti. Taabota meeqa waaqessitu, qulqulloota waaqessitu, maaramii waaqessitu, kana waaqessitu, kanatu baay'ata. Dhugumaayii yaaddoo keessa galee sirni walii kun amma kana kan baay'ate maalinni maaltu bade? Egaa as keessatti wal qorachuu kan jedhu keessatti dabarsineerra amantiin jira, haalli amalaa jira. Gaa'ilumti kun immoo kaayyoon isaa maalinni kan jedhu san kaayyoodhaan tokko ta'uutu barbaachisaadha. Isa subannee raawwannaa faayidaa isaa osoo hin beekin kun namoonni raawwatan baay'eetu jiru. Gaafa abbaa akaakayyuun isaanii Yaa'eqoob dulloomu ijoollee isaa Efreemii fi Minaasee eebbiseera. Maaliin mallattoo fannootiin? Maal jedhaa? Waastahalafa iddoo laa'ila Efreem wa Minaasee. Harkasaa Efreemii fi Minaasee irratti akkasitti mallattoo fannootiin jechuudha. Akkasitti godhee ijoollee isaa lamaan of fuulduratti dhuggumsisee yookiin sagachiisee isaan eebbisee jedha. Kunoo je'ame harka kool qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee. Kunoo je'ame harka kool qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee. Dhimma miidiyaa sootariyaati. Miidiyaan sootariyaa akkuma maqaa isaatirraa barannee fi arginetti ergaan isaas ergaa fayyinaati. Kanaaf gara sichitti gara fuula duraatiyyuu miidiyaa hawaasaa kanaatiin kan tajaajila miidiyaa hawaasaa kanaatiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo wanta hedduutu irraa eegama. Kanaaf ka'umsi miidiyaa sanaa xiyyeeffannoon isaa gaafa baname maalirratti xiyyeeffate kan jedhu dura ilaaluu nu barbaachisa. Namni tokko yoo daandii deemaa otoo jiru konkolaataa seenee deemuudhaaf ka'e luba yoo biratti argate gaabbii galu jedha. Kana keessatti hubannoo lamatu jira. Namoonni tokko abbata amatti abbaa gaabbii koo biratti malee isaa gaabbii galuu nan barbaachisan kan jedhanii cubbuu baatanii tulubni isaan bira jiru otoo isaan ittiin beekee waamichi waaqoo isaan fudhatu jira. Kun dogoggora guddaadha. Bakka jirutti gaabbii galuutu nurraa eegama. Asumaatiin miidiyaa sootariyaa miidiyaa hundi keenya jaallannu dhaamsan kiristaanota hundumaaf dhaamuu qabu. Miidiyaa akka afaan Oromootti mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hin qabnu jennee dubbachuu hin dandeenya. Qabna jennee kan yaadaa ture miidiyaa tokko akkana ture sanarratti baay'een qinna akka mul'achaa ture. Kanaaf miidiyaa keenya miidiyaa sootariyaa akka jabeeffannuuf cita amantii keenya abboota dubbisanii barbaadanii an dhugaa dubbachuun miidiyaa hawaasaa irratti ishiin jedhuun ture. Namaaf hookeen jedhuun mul'achuus hin barbaadu nama dubbisuu hin barbaadu. Garuu miidiyaan kun kaayyoo isin irratti bu'uureffattanii hojjettan kaayyoo gaarii. Kiristaanni tokko maal hojjechuu akka qabu miidiyaan hawaasaa tokko akkamitti fayyadamuu akka qabnu waan ta'eef miidiyaa keenya miidiyaa sootariyaa akka jabeeffannuu fi sirriitti akka hordofnuu fi miseensa yookaan miseensa waldaa miidiyaa kanaallee taane miidiyaa keenya akka jabeeffannuuf iccitii barachuu qabnu akka irraa barannu hordoftoota miidiyaa sootariyaa fi akkasumallee hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hundumaaf ergaa koo dabarsuun barbaada. Amma koo otoo deemnu nutti dhiyeet ganama sa'aatii 12 achi kan kaane galgala sa'aatii 12tiin Zuqaala geessu. Zuqaalaa gajjallaa tulluu sana geenye. Achumaan isa baradheetan ammas baadiyyaadhumatti deebi'eetan birri kudhaniin otoon tajaajila otoon ergamu barumsa koo amma kutaa 5tti baradhe. Tole. Kanaaf akkas jedhee barreesseen ture yuunivarsiitii irratti iyyuu dormii kiyya irratti hojii seera qabeessa ta'e namni kamiyyuu hojjechuudhaaf tuffate. Yoo jiraate anaan nawaamaa jedheetan barreesse. Barreeffataniitu. Tole mootodha kun. Tole. Naa hojii seera qabeessa ta'e. Hojii hammeenya hin qabne kan cubbuu hin qabne kan namatti seera qabeessa ta'e namni kamiyyuu hojjechuudhaaf tuffate. Yoo jiraate nawaamaa jedheera. Kanaafu ammallee ani maanaajara ta'e pirezidaantii maantaanii maanaajara maantaanii amala sadan qaba malee amala of tuulummaa fi amala ol. Ammas maanaajarummaa jiraatanis hamileen kaleessa hojii tuffachuu dhiisuu si keessa jira. Jira eeyyee. Miidiyaan keenya miidiyaa sootariyaati keessummaan keenya luba gargaaraa piroofeesara asistaanti piroofeesar luba Dassaaleny Waaggaariitiin wajjin turan affeera keenya kabajaati. Dooktar Antoon kan jedhamu
qulqullicha Phaawulos abbaa keenya Phaawulos faa kan barsiise bara 1940 keessa kan Itoophiyaa ture achitti arganne. Abuna Paatriyaarkicha shanaffaa kan turan kan barsiisan. Kan barsiisan Dr. Anton kan jedhaman. Tokkoffaan Pope Benjamin kan jedhamu abbaa keessanitti kana dabalee jaarraa torbaffaa keessatti. Kanaaf tokko kana lammaffaa immoo Paappaasii jettanii kan amantiidhaan wal nuun fakkaanne nutti ergaa turtan. Sadaffaan immoo gadammoo dhufanii Pope Shinoodaan dhufanii godina Eertiraa irratti Paappaasii filanii otoo abbaa Phaawulos hundu'iin otoo bataksaan lamatti hin hiramin dhuftanii hirtanii. Inni arfaffaan immoo Deer Sultaan otoo keenya ta'ee jiru kan keenya jechuun keessan kanaaf kana kan fakkaatutu bataksaana diigee lamaan keenya akka tokko hin taane kanadhaan jedhe. Maal jedhe doktarichi? Taayitilii kanarratti kan waan hojjetameef dhumateeraayyuu waan hojjetameef taayitilii jijjiiree